بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلينكي يا كبجمو كم نجاجتني فيا أبغى نجاجراتني سنين زرع كنجا قبض أبدين كبا بكجرتني نجيني في رحمن ربي سنبلا هجراتو سنين زرع فيديو كي يهرّا قصة يوكين سينا مجاه عمر جدهم جاتك برتاتك ولله إن شاء الله. وصغر فيديو كي هندربين وروني يوتيوب كي فارتاتن سبسكرايب كي لايك كي قولوا هندقتنا akkasuma warroonni viidiyoo nama daawwatan sheentanii hin bahina please obboleeyyan yoo xiqqaate daqiiqaa 3-4 nama daawwadhaadha viidiyoo kee sheentanii yeroo baatanii laayikii tuqxanii viidiyoo namarratti ijjeestanii isiniin jedha. Asumaan kun dhaamsa kiyya gara viidiyoo kiyya har'aa yoo dabarru Umar mucaa barataadha, mucaa xiqqaa barataadha. Guyyaa takka haadhi isaa munabbih yookiin sa'atii guuttatanii akka sa'atii suni iyyee dalagaaf yookiin hojiif si kaasu jechuu osoo irraan kaahatin sa'aati hirribaan irra tartee dagattee jechuu osoo hin guuttatin sa'a barumsa ilma ishiit yaani sa'a xiqqoo ma'ruufa baasni yookiin makiinaa mana barumsaa geessu dhufu irra tare. Yeroo kana daftee dammaqxee mucaashii kana Umar kana kaastee yaa Umar ka'ii sa'atii madrasaa si darbeera yeroo jetteeni Umar ka'ee yeroo sa'atii ilaalu daqiiqaa 9 qofa qaba jechuu baasni isa dhiisee taruuf. Yeroo kana Umar akkuma ka'etti uffata isaa saquukka'ee uffata madrasaa yeroo kana haadhi uffanni madrasaa isa irratti jetteen siree jala jira. Uffanni madrasaa akkamitti siree jala taa'aa jetteen haadhi isaa yaa haadha kee ani amma kanaaf yeroo waan qabu nadhiisnin deemaa dheeni uffata san kaafate kopheen kiyya hoo jedhee mana kee deemee saquukka'ee kopheen isaa takka dulaaba uffataa keessa jira takka hulaa fuuldura jira gargar jira jechuu. Yeroo kana ofuma diree kophee kana shaanxaa dagatee watti hulaarra gee haadhi osoo hammaama hin seenin akkamitti madrasaa dhaqxaa jetteen yaa ummaatii sa'atiin hammaamatti seenuu hin qabu waa daruurii mihi yaani dirqama miti nadhiisii jedheeni Umar gara baasaa dhaqee jechuu. Yeroo gara baasaa dhaquu kana deeftaroon fidannee shaanxaa hin fidanne akka namatti ka'ee baasarra bahe. Yeroo kana haadhi tun boodarraa takattaltee shaanxaan kee hoo daftarri kee hoo yaani waan guyyaa san baratan akka saayinsii ingiliffa maal jennu san afaan arabiffaatii kitaabni kee riyaadaa noo kun hojjetteeni gaafatte. Umar kaan maktaba kaan jira jedhaanii kaan achi jira jedhaanii hedduu takka haadha isaa tana mataa wareere jechuu. Yeroo haadhi bakka jiru meeshaa san walitti qabdee makiinaa shifeera baasa oofu san dhiifama gaafattee Umar kun yeroo makiinaa seenu barattoonni akka jiranitti itti kolfu ka'anis. Kopheen isaa gosa takka miti yaani kamiila takka gargar kamiila takka gosni isaa gargar takka. Kalammaffaa akkasuma riihaan Umar irraa yookiin foolii mucaa daa'ima kanarraa dhabu foolii gaarii miti. Qoshaashina irraa kan ka'e qaama dhiqannaa dhabuu irraa kan ka'e qulqullina dhabuu irraa kan ka'e jechuudha. Yeroo kana barattoonni itti kolfaninnaan laa riihaan yookiin fooliin kun nu biraa hin miti. Mungkin ganda qoshaashaan jiru ganda wasakni jiru keessa dabaruutu mala yeroo jedhe laala eegumaati baasa kanarra seentee fooliin nutti dhahukee jedhaniini saahibatti inni jiran ijoolleen kursii wal cinaa teessi. Saahibtiin isaa maal jetteen eega qaama kee dhiqatte guyyaa meeqa geesseettaa jetteen torbee 2 giyeen jira jedheen. Akkasuma saahibti isaallee katti aanu maal jedheen uffata kana eega jijjiirattee meeqa keetii jennaan akkasuma torbee 2 giyeen jira jedheen. Yeroo kana itti kolfanis osoo hin dhiqatin osoo uffatan jijjiiratin torbee 2 taa'u jechuun kanaaf sibbaan nutti ajaa'ibu jiru jedhanii itti kolfan jechuun mucaa kanatti. Yeroo kana mucaan kuni gaddee bifa dallansuutiin managgalee qaama isaa ka torba 2 bishaan hin tuqin kana dhiqatee eega sanirraa kaasee Umar kuni barumsa guddaa fudhatee barumsa hatta ka shefeeraallee itti iyyeessa jechuu. Akkamitti sa'atii keetiin qophaa'inii haga haadhi keessi kaastumaa eegdaa ofii keetiin kaatu waan jedhamutti itti o'anii barumsa fudhatee mucaan kuni shintibeeta seenee qulqullina isaa eeggachuu eega sanirraa tartiibaanii jechuu. Wanni kana akkasuma Umar kun ammallee qeessa isaan kutatu. Waasii ajaa'ibu qeessa isaa nama hin kutan irraati jechuu Umar kun. Wanni ani irraa dubbachuu fedhe viidiyoo kanarra guddaa seenaa kana qeessa kanarraa. Qeessi kun akkanatti dhiyeessee qoshaashaa adda addaa as jalatti
baatee ta'a akkuma shari'aan keenya qeessa dheeressuu guyyaa 40 ol qeessa dheeressuun akka jibbamaa ta'e namoonni beeka. Akka sanitti mucaan sun qeessa isaarraa uffata isaa tartiiba mana isaa akkaataa daftara isaa hunda seeraan jiraachuu ka'ee jechuudha. Irra guddaan keenya tokkoffaa irratti namni muslimaa qulqulluu ta'uu qaba. Yoo qulqullina hin qabaatin akkamitti rabbii ofii gabbara, akkamitti qura'aan qara, akkamitti salaata. Yoo qaamni isaa kun nadiifan tahin waduu akkamitti wadda'a ta'uu osoo qaamni isaa fooliin irraa dhahu osoo qaamni isaa kun itti ajaahu waduudhumti inni itti wadda'atu kunu wadu'uma akkami. Saniif namni muslimaa takka qaama isaa kana guutuu irraa kaasee qulqulluu ta'uu qaba jechuudha. Fooliin nama islaamarraa abadan dhahuu qabu. Siniin jedhaa akkasuma shamarran keenya warroonni qeessa keessan dheeressitanii qeessa keessan guddistanii bileenkii waan akka saniin godhu qeessa keessan hin dheeressina. Gariifaan haga asii kadheeratu guddisa. Hin bareeda natti fakkaata isaanitti garuu ani akka kiyyatti natti hin bareedu dhugaa dubbachuu fi garuu irra guddaa namaatti warri keessa dheeratu sun ittuma bareedee egaa haga isaanitti sun garuu bareedina miti siniin jedha obboleen keenya qulqullina keenya haa eeggannu akkasuma ijoollee keenya daa'imman keenya xiqqeen irraa kaasnee tarbiyaa akkaataa tartiiba uffata isaanii eessa akka kaa'atan dabtara isaanii eessa akka kaa'atan haa barsiisnu. Guddisaan ijoollee barsiistuun awwalaa haadha. Yoo ati mucaa kee mana keessatti seera barsiiste mana barumsaa nama hin jeequ ganda ollaa dhaqu nama hin jeequ seeraan nama waliin jiraataa jechuudha. Saniif ilmaan keessan yeroo guddisanii buleeyyan keenya warroon rabbiin ilmaan sanii kenne bira jirtan qaamaan tartiibaan guddisaa nazaafaa irratti guddisaa siniin jedhaa. Viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata. Laayikii, sheerii, sabskiraayibii tuquu hin dagatinaa. Warroonni haga ammaa na cinaa dhaabbatanii na jajjabeessaa na gargaaraa jirtan karaa addaatiin haa ta'uu bakka feetan jiraadhaa taa'a. Hedduu takkanaa galatoomaa ulfaadhaa namoonni galateeffachuu fedhu hedduu jira inshaallah guyyaan isaan galateeffadhu har'a miti guyyaa biraa viidiyoo ajaa'ibaatiin isaan galateeffachuuf hin dhufa inshaallah. Namni nama galatoofate rabbiillee hin galatoofatu hundi keessan galatooma. Akkasuma yuutuubaroonni takka wallahi ani isaan nuyi guddanne jedhaniif haa ta'u hin beeku koomentii namaa hin dubbisanii yoo sheer naa godhi jettee sheerii siin godhanii obboleen kiyya tuni ta'amman irra teenya haasaa jirtun duniyaa malee akiraa miti. Guyyaa takka nama jalaa miliqachuun mala. Saniif isin yoo akkanatti namaa oli baatanii jiraattan warra isinii gadi jiru san warra akkanatti isinii gadi jiru san hin dagatina. Maaliifin duniyaadhaa guyyaa macacaatanii akkanatti dhuftanni mala. Isaan san jalatti sabbuu isiniif fidin. Saniif obboleeyyan keessan warra isinitti iyyu sheer nuu godha. Laayikii nuu maxxansaa warra isiniin jedhu san liinkii nuu maxxansaa warra isiniin jedhu san hin dagatinaadhaa isiniin jedhaa. Yaadni kiyyallee kana fakkaata. Gorsi kiyyallee kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayikii sheerii godhaa isiniin jedhaa haga viidiyoo biraa warra garutti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh.